Raafin harkaa walii Laal. Ni kan keetu firaateeti. Nyaattu kakattu. Litiqqaan tokkichi baatii afur nu ga'a. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Awoo maali qoonqoon garaan zayita suwaata kanyaan. Zabiid. Oh. Hai. Maal godhu jirta isaa? Oome. Ay dhufe kaabba maal jette? Hoottu mee aboo. Hai. Saati. Qoonqoo edas ni beekta waata kanyaanne akkamatti agabuu bulee qoonqoo wanni nuti kanneen maali? Ni raanfatte abbaa Muhammad hirribaa akkam rafte qoy? Ayyaa. Samaaluma jetti. Edaa ammatti qoonqoo akkamite? Wai qoonqoo hiraata gizeeti dura yeroo dhuftu san siin kannine. Yaa Zabiidaa. Gizee dura miila dhiqattu san nyaattee bari yaadadde ni abbaa Muhammad kiyya. Yaa Zabiidaa akkasii miti bar dubbiin. Ni beekta. Abbaa manaa kan. Laal ni kunuunsa laal siin galle malee. Si galee? Laal. Ni kunuunsa abbaa manaa fi kana laal. Waan adda addaa kana ni fi nyaata. Ati nyaata ogaan dhufe. Itti shiroo fuuteetti waliin neeyiteetuma. Yaa abbaa Muhammad maquma narra keessa gaatana rabbi sodaadhu mee angulyaarraa. Gizee meeqa nyaata sii fidame? Akkaanan keessa jiru rabbummaa naa beeku. Akkaanan keessa jiru. Rabbummaa haadhamaan matatti ammaan tana dhugumaan nyaata bareedaa kan akkaniti. Nyaata bareedaa nyaata magaalaa filatamaa fideetin si dura kaaya abbaa Muhammad maal taate? Haadhamaan manyaanni. Ni dulloomte waaqayyaa. Yaa haadhamaan man dulloomte. Turre eega wal fuune. Haadhamaan man dulloomina isaa halkan wajjuma bulutti hin jiru haadhamaan man. Amma na cabsite hunoo. Akkamitti kana itti aboo abbaa Muhammad? Amma qoonquma nukkan nyaati baara dhiisi namitti hintun awwa namitti an firraa manuma kana hun deemin namitti. Qoonqoo taatu nutti hin kanneetu laala halkanii guyyaatti baara laa dubbi. Nurraa osoo rabbumaatu na kasaaree wal jaarsuma akkanaa kanaa hunda garree mataa gadaa eega hangana wajji keenya qoonqoo natti kannine jechuudha. Haadhamaa amma qoonqoon tun akkaataa qabdii qoonqoon nama wanni kun eega wanniiti akaafumattiin jira kunoo hiriyaan kiyyataa wanni taate hara kana kuchiiftaa. Maaltu si keessaa nyaata abbaa Muhammad raammoo garaa keessa si jira? Haadhamaa amma nuti mana hanga kana keessa jiraanna. Hiriyaan teenya magaala galtee dhumtee taan fookii meeqa jaarte? Haadhamaa matate bishingaa giseen fidee boollaan dhaqe boollaan baaftee gurgurta. Usnurraa sumaatu si jaaran bitatee. Mokoroonaa baanan sanii nyaatti laal halkanii guyyaa. Mokoroonaa waan dhedheeraa sun hunda bitattee nyaatte hoggaanan deeme hoggaanan galgala dhufe shiroo walitti dhuuf dura keessa. Mee rabbiin akkamii fedhaa dhamma? Nurraa'us. Haadhamaa rabbiin akkamii nama fedhaa ilmaan meeqa wajjin qabna naa bitin. Nurraa'us si jaarumaan bitattee fittee gandaraan deemtee guyyaa gizee yerootti hin deemte. Bara haadhamaa maxaan gizeen waa dhabees kushaara kiyya deeqeetiin iddoo dhaabbadhee iddoo keessaa maradhee dhuga. Nurraa'us ati qaanyiin beektu abbaa Muhammad kiyyaa kanan gaansi kabaju arrumaan tana firraadha buuftee ooti. Yaa haadhamaa maxaan kabajaan shiroo nama kannanii laal. Usunurraa paastaa fi mankaroonii guyyurraa galchaatiin bitee sumaa jecha. Kororoonii fi saaptaa baantan ana afaan maqaa isaa tun beeku kana takkaatu agarre. Maal beekta reessuun suura beekta? Gizeen galgala dhufe kun laal fuudhanii distiin akka turgaan na dhoyi. Gizeen dhufe shiruma tanaa na ture. Mee ammaan tana dubbii mata kanarraa dhiiseeti. Shiroomu duraanii sanillee taatu kan natti dhiyaa shiruma sanuu dhabeetiin bara abraan tana guyyaa guutuu guutakka teebbii tanaan oloo guutakka gadiinoo. Wayi usaamee ajaa'ibumaan na qabate. Arraan tan. Kakka. Saboo. Saamticha maaluma feeta? Deemii shuruma dhuubuu bartan hayi nafiti shuruma dhuubuu bartan namitti maa akkamitti deemta? Hayi. Jirtu zayitiin hin jirtu maal haasofitatti? Hayi fiti zayitiin tanii deengadda bitoo? Zayitiin deengadda bittee dhumtee jirti gaa. Hayi nafiti zayitii yoon beeku hayi nafiti immoo. Hayi. Hayi qoonqoo nafiti. Hayi siinjee. Akka. Anuutu uffata namitiin warri baa mamma kun asii kororoona nyaatan warri baa isaa kun asii wanni nyaatan. Isin asii shiruma naa dhugu shiroo aboo shiruma hayi nafti darbu gaa hayi nafti masanaa. Haaya sitti fida nyaattu kakattu dura. Gaarii nuti hin jirtu. Haadha Muhammad. Kootu beeka kiyya kana laal. Laal harka kiyya kana. Maal yoo? Ati mallas tuggalee dhageessi moo zayitii akkam takkatti dhageessi? Zayitii maal namtichaan? Naa gartaayyaa naa beekata naa boodaati. Itti reegee beeka naa beekayee. Nurraa'us. Isa kun akkuma jedhan.
Sana fittee silaa fittee jirtaan kan naatutu fidee gana akkatti godhu naaf beeka naatutti godha gana Haya deem. Kushiinaa seentee dalaguu bartee gaa'e. naatitti godha naatu laal angan takka takka irra sii buusa willeetti qixeetiin dhap irra sii godha dhap distii na bira fidatta manatti Haya sibiraan fidadda. ni dhuunfatee wallee karaa hojjetatee maalitti hin beeka Haya deem ganaa sii kushiinan nutti godha. Gojjotti illee ni godhatta. niin godhee naa godha Haya. kakka zayitii niin bita bixap har'a biteetiin fida xapxaphiin jechuun leetirii xiqqaan tokkichi baatii afur nu ga'a leetirii tokkichi xapxaphiidha wulleen irra buuseetiin si jiraachisa duraanuu shiroona nyaachisu malee hin beektu kororoonaa fi koboloonaa kobatti itti naqatteeti xap gootee fi gabbattee hedduu baaftee gad deemtaan kun olaan hedduun irra hin jirtu bara dhuunte hedduuni. Deem jaarsana ka maqaan abuusa. Deemu Rabbi si abuusu. si haa buusatu. Abaarama. Laal namichi darsallee har'aan fuutu uffatti dhiitee darsa kana gannaqa. Har'a darsa keessatti akkuma namitti uummatana namitti tana ilmaa wajji qabnaa malee ni fasilaa. Yaaboo eegsee erti dhiyoo ishii nammaa ni agarti. Amma zaytii kana. Ishii wayii dhabduutti. Azzalaan kaalaa zaytii akka tokko nagarratti. Wayii gadi dhiyee. Wayii gadi. Zaytii kana isaa haadhiin. Kayeen abbaa amma san bira dhaqee haa waliin dubbifne dhaqee bira dhufa. Amma Jalalumaa jala yaa bareedaa loota gurbaadha mala. Salaam alaikum. Akka wanti bisaneedha. Rakkuma kuna mucaan murreessan. Hayyee maqaan maqii. Hayyee. Thank you very much. Fantas. Thank you very much. Okay. What is this? Malianza, what is this? Gertee zayitiidhaaf deemani. Saba egaa muumla qofti natti jiru. Zayitiidhaaf deeman zayitiidhaaf. Waa'ee zayitiidhaaf naan dara. Ka. Alhamdulillah rabbil alamin. Aboo maal? Hojii ay jara tokko oduun gurbaa gamanaa kana biraan dhaqa jee deemu. Mucaa inumaa mucaan baawwanni kun ingiliffa malee hin beeku mucaan Ameerika irraa dhufedha. Hayyee. Ameerika irraa dhufe Ameerika irraa dhufe. Haya badaboo. Amma sanboota irraa hoggaan bira olta biran. Zayitii waliin jan. Hay reefuun tana giseen bitee dhufuu arganii isaa wallee zayitii yan. Wayinam tokko dhufee fi turu. Laal zayitii akkuma irratti na fakkaatte laal. Nu haus jaarsan amma manaa gakkutte zeetu maacha mana deebite rabbi si haa baaru. Zayitii maal Jaarsan amma manaa gabbaate maaluma zeetu maacha manatti ol deebise rabbi si haa baaru. sana mittiin akkam godhatti tun zayitii tana jechuun namitti bar lubbuudhaa bar. Ayilaandi wanni kun tokkichi meeqa ni beeyta? Maaltu sitti meetti takka magaalaa dhaqeen beektu akka zeetiin qaaloyti. Maaltu maa sittiin? Zayitiin akka qaaloyti maaliif hin beeyi? Ati maaliif? Hawaii zayitii si beekaa bire guyyaa siitu akkasitti abbasataa oola. Ati isaanii hojii marii qabdaan isaa hojii ooluma sanii hojii. Zayituma tana walakkaa adda murteeti. Hawwayin bitattee waan bartisan garte waan guyyaa kophaa godhu bartisan saniin bitattee deebitee nusoota gurgurattee zayitiin qaaloyti miree amma. Sababa sanii onneetu tanaan agartuun siin jee lubbuutu irra na wareegama kana. Zayitii kana teetimi. Ati sin agartu qonkoo agabuu bultee agabuu ooltu. Zayitiin diyyana bira teenyaa qonkoo ta'e samiin baadhu. Humaa shakin jaarsan. Isaanii wal marii qabdan. Isaan kamiisla? Isaan- Warra zayitii gurguru. Warra zayitii gurguruu miti warra ingiliffa beeyna jee afaan wanni afaan ana ingiliffa akkaan fiden beekan isaan ingilish foor Itoophiyaa hunda irra beekin fidee bira dabreen. Usnurraa dhamaa ingiliffaa maal beektaa miti ooyiruu galuu malee. Namitti sadeetti sii qaawin waati yoo wanni zayitii waayee zayitii tanarra laal ni kaan kee irraa ta'etti toloo
sirraa godheetiin gubbaa kaasee dikirra silaabe. Sadeenis siiqeetiin jiran bayyoonaa beekaa jaarti tana. Ni kaa. Sadeenittiin siiqee namittii tana wanni ni keef. Hunoonaa beekaadha waan akkanarra walii galuu dadhabnee. Jeetiin ambayyoo biratti toloof sirraa godha. Alhamdulillah. Bishaan bar jannata seenan bakka zayitii tana baanteetiin numa hiikamtaan siin jee zabiidaatii numa hiikamta bakka zayitii tana. Isumaa sin Tuluutu waan sirraa godha zabiida. duraanis cabsa dhuftee akkasi dirqii na fuute haa tanaaf akkana siin hiikachaa oolta. Inumaatu na hiikiyu. Amma qorqoda. Allaal eegaan si bira dhufe. Takka kophee naan bittu shiita kana qayyaradheen beeku takka. Shiita bar wanni qayyarachuu si dhoorke namitti. Waan ati dalai turre bishin gaa gisee boolla naqe boollaa baafta. Laa gisee wanni godhe siinii kan siin jee dhulukiin si godha. Eegumaan na qabate akkam. Amma na hiikiyu ammaan heeruma laal meeqa akkana laal akkatti halkanii guyyaa na jala maraatee akkanatti dikee fi gaara gubbaan ba'uun dhiisee sitti heerumeen. Anaatutu qooyi manatti akka nama ajooyitu qabutti anam mana tafe. Bar an dubra meeqaan shabbooyyee kanatti hawwee godhee kanatti jechuu laal gaaratti meeqa kanatti hawwee godhee akkasii wanni ijee bar ati manattiin dhufee warra keessa irraa kana dheessi fuudheefin hangana ofii hojii jiraadde. Usnurraa asii warri keenyaa usillee kudaasa sanii nuti jaqabna laal takka caagaa keessa nu gallakkisee hin beeynu akkamitti ati ammana quufnaan kaafirraa ammaan tana siinii kaa'unaan jettee haraan tana way ajaa'ibumaa. Sumaanii ka'uu xuluqiin si godha. Usnurraa cittoo guduraa. Namitti cittoo naan jetta? Soriisaa guduraa. Awwa namitti ulaa dadhabuu jiranii. Naguma abong, ilmama kanyang mo jirta. Naga wala ita. Naguma. Naguma. Naguma ni. Naguma. Mo jirta ni tata. Naguma tata you ready? Tata. Tata you ready? Tata. Mo jirta ka? Ay julen kanya ka. Abo julen mo jirta ka? Ah, woi siya dia mo tanti tangi tuloy kan na gaise. Amma sin kan na firra karatis wa firra disi karati mal gotan. Akuma silalla tani sai akuma ijala kan tuan ni gogota bar silalla tu noloni la. Hoga di dibatani kana ya mu jejebada ka ilman ki jejebada. Zabida. Ya Zabida. Ai certa. Ay jolle tana mal ko angkutan wanu kutan gitu angkutan kanin ka. Jolle tu du maali waatun jirre moo waan kutatan ijoollee kanaan fiddu? Irra kaa ni jira ni fida saa abbaa Maamad Deemi konkoo ijoollee waan nyaatan fidiif ka? Deemi waan nyaatan fidiif? Waan nyaatan ka ammaa dadhabanii dhufanii beektaa ijoolleen deemi fidiif qotate. Deemi. Lakkii boo aduu keessa dhuftanii achirraa dhuftan kaa kun laal. Achirra baadiyyaa san keessa dhuftanii. Laa ijoollee xiyya haa. Lakkii haa dhuftanii yaaboo nama guddallee taa'u haa. Dhuftanii akkamitti akka buugaltan yaa walmaan kiyyaa. Aboo bargaa ziyaaraan ziyaarata jedhanii bakaru ziyaartan kaa. Ziyaaraan ziyaarata jedhanii bakaru ziyaartan kaa alhamdulillahi. Abbaa Maamad. Yoo. Kottu mee waliin sitti hima. Kota suka atuman asuma ko nati matuman asuma natin. Ijoolleen ilmaan keenya bartu. Ijoolleen ilmaan keenya. Abbaa Maamad. Zayitii ni jirtu. Duba akkamittiin sikkanna duba zayitii? Haati madina beeka akkan godhu. Deem qabbeete. Ijoollee ta'e nyaasaa ijoollee tiyya. Haasaa ilmaan kiyya wanni jijjiinaati. Sani sun sodaattanii. Wayi bargaa ijoolleen baadiyyaa suni kakaanfatti gaa'e. An bargaa baadiyyallee jiran. Ijoolleen bargaa qaanyii tanan beenu nuti duri. Mana kanya melu. Mee akkiin jeeti. Tarta kakaanuu mana kanaa asirraa tolchitu. Mana beredaan
Khalaki mana asirraa tolchitu manni kunis akkuma wanni jenne jira haa asirraa tolchitu. Wanni bareedaa qaba ammas. Aboo keessummaan akka abbaa godhee taati yookaan akkasuma ilmaangi Ayyee gaarii jettee yaabba ammas. haa gabbaa asirraa tolchitu ilmaan kiyyaa. Ayyee gaarii Haa jettee. Ayyee gaarii. asirraa tolchitu. Haa akkasii isirraa bareechitee akka. Isirraa tolchitee akkasii wanni haa ittu kaa'ee wanni ji. Kootu tafi. Tafi. Jolde. Asal. Kota. Kota sekarang. Kota sekarang. Sekarang tentang kota lah. Tolji teh orang dulu magar rumah itu show करते. वो तो kan gabah sih. Kota akan nasi paling gede sih. Tapi bener kan? Kamu segisi lah. Kamu segisi yo. Sige. Bismillah, itti keessummaan nurra jira. Keessummaan zayitii dhuguu dhufte. Keessummaan zayitii dhuguu dhufte. Laala kun itti naqatu maka kan. Itti naqatu fidi ullee. Haya xiqqishuma itti irra buus. Sana mitti ifii bartee bal'aa zayitii dhuguu laata. Gartee? Bismillah, yaa Rabbi. Yaa Rabbi rabbumaatu muka saare rabbumaatu. Yaa Rabbi nurraa guuteeti tabaranaa ta'e. Ati ifii beeyda zayitii eenyu ta'e usii rafimma. Zayitii eenyu ta'e gooti wanni jettee wanni. Bentar. Zayitii ramsolaan butin. Thank you.